Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Fakkeenyota haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam bara Seeroriiti. Akkuma bara seera dhaphee bara kana keessa kan raawwatan abboonni keenya wantoota baay'ee haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamiif fakkeenya taasisaniiru. Bal'inaan qulqullicha Efreem galatoo isaa irratti yeroo ibsu qulqullicha abbaan Hiriyaaqoosis sirna qulqulleessaa dubroo boqonnaa 33, 34 fi 35 kan ibse akka armaan gaditti barreeffameera. Tsillaatiin Musee Phaaxoos kan jedhamte biqiltuun Siinaa uleen Aroon biqiltee daraarte sidha. Rifeensi Geediyoon mudaa'iin urgooftuu gaanfaa zaayitii Salamoon sidha. Hiddissee ittiin dhaabbate saragallaan Aminaadaabis masiinqoon Daawit gonfoon Solomoon moosiibiin warqii Eeliyaas hubboon Elsaa'is sidha. Mukaa Phaaxoos. Hangafni raajotaa Museen Gibxii irraa gara Miidiyaamitti yeroo baqatee ture bushaayee abbiyyuu isaa Yootor eegaa ture. Guyyaa tokko tulluu Kooreeb irratti osoo bushaayee eegaa jiruu mukittii tokko arge. Mukittiin kun bakkeen ishee jiidhaa, keessi isheetii immoo ibiddatu boba'aa ture. Ibiddichi ishee keessaa boba'u mukittii osoo hin gubiin, jiidhinni mukittiis immoo ibiddicha dhaamsuu osoo hin danda'in lamaanuu waliin turan. Hiikkoon taatee kanaa ibiddichi waaqummaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos, mukti jiitu immoo fakkeenya haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamidha. Ibiddichi mukittiin gubiin akkuma fe gadameessa dubroo Maariyaam keessa kan bule, ibiddi waaqummaa isheen gubiin hafuusaa, jiidhinni mukittiis ibiddichaan balleessiin akkuma fe namummaan dubroo Maariyaam amala waaqummaa isaan jijjiiriin hafuusaatti fokkeeffama. Ulee Aroon. Atulee Aroon ishee otoo hin dhaabamiinii fi bishaaniif dhugiin laliste argamte fokkaata. Qulqulluu Efreem. Saboota Israa'el geggeessaa fi luba ta'uun tajaajilaa kan turan obbolaawwan lamaan Museef Aroonidha. Ijoolleen Lawwii akkamitti Museen obboleessaa luba taasisee nuun immoo dhorke jechuun isa irratti ka'anii qodaa daanaa qabachuun gara dunkaanaatti seenan. Ixaana qabatanii haxxanuu yeroo eegalan adabbii Waaqayyoon walakkaan gubatanii walakkaan immoo lafti afaan bantee isaan liqimsite. Yeroo kana warreen hafan Museef Aroonin ajjeesuudhaaf yeroo barbaadan Waaqayyo isaan oolche. Kana booda Waaqayyo Museen gurguddoota ijoollee Israa'el irraatii ulee isaanii olti qabii mana qulqullummaa keessa galchii irrattis kadhachaa bulii, ani immoo eenyu luba ta'uu akka qabu mallattoon siif agarsiisaa jedhe. Museenis akkuma kana yoo taasisu ulee isaanii keessaa uleen Aroon sanyii Lawwii otoon dhaabbamiinii fi bishaaniin dhugiin daraartee firii naqattee argamteetti. Fakkeenyummaan isaa ulittiin fakkeenya haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam, firii ishee fakkeenya gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos. Uleen Aroon bishaan malee firii akkuma argamsiiste dubroon Maariyaamis sanyii dhiiraa maree firii jireenyaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin waan argamsiisteef abboonni keenya dubroo Maariyaamiin lalistuu ulee Aroon jechuun waamu. Rifeensa Geediyoon. Waaqayyo yeroo tokko saboota Israa'el gaggeessuudhaaf Geediyoonin filate. Geediyoon immoo dhuguma Waaqayyoon filatamuu isaa mirkaneeffachuuf rifeensa hoolaa bakkee kaa'ee Waaqayyoon galgalarraa rifeensa kanarratti fixeensi bu'ee lafti immoo gogaa haa ta'u jechuun gaafate. Waaqayyos akkuma inni jedhe taasiseef.
Guyyaa lammaffaa immoo masirra deebiin lafarratti fixeensi haa bu'u, rifeensichi immoo gogaa haa ta'u jedhe. Ammas Waaqayyo akkuma inni jedhe taasiseef. Fakkeenyummaan isaa rifeensi fakkeenya haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, fixeensi immoo fakkeenya gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos. Fixeensichi rifeensa qofaa irratti bu'uun isaa jecha Abbaa Ilmi Waaqayyoo gadameessa Dubroo Maariyaam qofatti buusaa, fixeensichi lafa irratti hin bu'in hafuun isaa immoo jecha Abbaa Ilmi Waaqayyoo gadameessa dubartoota birootti hin bu'in hafuusaati. Tokkos immoo fixeensi rifeensa irra hin bu'in hafuun isaa fakkeenya dubroon sanyii dhiiraa malee gooftaa da'uu yommuu ta'u, fixeensi lafarra bu'uun isaa immoo fakkeenya dubartoonni hundi sanyii dhiiraa malee da'uu hin dandeenyeeti. Duumessaa Eeliyaas. Bishaan bokkaa kan sirraa argamee duumessi dhugaati. Qulqulluu Efreem. Eeliyaas raajii guddaa waaqummaa Waaqayyoodhaaf hinaaffaa qabu ture. Bara isaa keessa mootichi Akaab uummata gara waaqeffannaa xaa'ootiitti naannessuun luboota xaa'ootii 850 mindeessee ture. Eeliyaas yeroo adda addaatti saboota kanatti dubbatus isa dhaga'uu waan didaniif samiin akka bokkaan roobsine waggoota 3dhaaf cufee kaa'e. Waggoota kana booda garuu tulluu Qermeloositti ba'uudhaan mataan gombifamee roobni akka roobuudhaaf kadhate. Xiqqoo osoon turiin duumessi xiqqoon ni kaate. Sa'aatii muraasa booda immoo duumessitti irraa kan ka'e roobni ni roobe. Hiikkaan isaa duumessi fakkeenya haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, roobni fakkeenya gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosii fi lafittiin immoo fakkeenya ilma namaati. Duumessi xiqqoon yeroo kaatu bokkaan roobee kanneen beela'an akkuma qubsee, haati keenya Dubroo Maariyaam sanyii Addaam keessaa dubroo xiqqoo taate filamuu isheen roobni dhiifamaa fi jireenyaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos ishee irraa argamee addunyaa nageenya beeloftee dhiifama dheebottee nageenya nyaachisee dhiifama baasee ishee qubseera. Eebbii fi kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hunduma keenyaaf haa baay'atu. Galanni Waaqayyoof.